yoomiin si arrabsee beeka yookiin yoomiin siin sobee beeka jechuudhaaf Ingiliffaan akkamitti jenna? Akkam jirtu nagaan jira galata isaa. Egaa har'a immoo jechuudha. Egaa yeroo namoota waliin haasoftan sirriitti haasaa keessan egaa smart gochuudhaaf akka soogiddaa babbareechisuudhaaf isin fayyadu tokko qabadhee dhufee jira jechuudha. Kanaafuu amma kallattumaan gara barumsa keenyaatti haa deemnu. Inni kanarra ilaallu jechuudha. Yoomiin akkana godhee beekaa? Yoomiin akkana godhee beeka jechuudhaaf Ingiliffaan fakkeenyaaf yoomiin si arrabsee beeka yookiin yoomiin siin sobee beeka jechuudhaaf Ingiliffaan akkamitti jenna? Isa kana egaa har'a sirriitti gadi buunee kan ilaallu ta'a jechuudha buusnee. Kanaaf isinis immoo hamma dhumaatitti viidiyoo kana hordofaa. Haaraa yoo taatan like akkasumas subscribe gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. So jalqaba irratti inni phrasein nuti fayyadamuu qabnu when have I ever jenna jechuudha. When have I ever yoomiin kan jedhu sana bakka nuuf bu'aa afaan Oromoo irratti tole. When have I ever sana booddee for example when have I ever lied to you? Hoon jedhe when have I ever lied to you? Yoomiin siin sobee beeka jechuudhaafi jechuudha. Have egaa sana booddee lied kan jennu sana ed wanti itti edaaneef yookaan immoo d wanti edaaneef egaa sababa ofii qaba. Isa sana immoo yeroo biraatitti kan sirriitti ilaallu ta'a. Okay? Garuu immoo inni asirratti when have I ever lied to you? Yooman siin sobee beeka jechuudha. Inni lammaffaa when have I ever spoken to you or when have I ever talked to you jechuu dandeenya. When have I ever gas godhamee kaasa. Akkasumas immoo na waliin jechuu keessan hin raaffatina. Okay? Afaan keessan sirriitti jechuudhaaf jechuudha. Afaan keessan sirriitti jechuudhaaf. When have I ever spoken to you? Yooman sitti dubbadhee beeka yookaan immoo si waliin haasa'ee beeka jechuudhaaf. Okay? When have I ever talked to you jechuus dandeessu. Ingilifaan when have I ever taken your phone? When have I ever taken your phone? Jedha. Okay? Jedha. So when have I ever taken your phone? Waliin haa jennu. So bilbila kee yoomiin fudhadhee beeka jechuudhaaf jechuudha. Inni itti aanu immoo when have I ever joked with you? When have I ever joked with you? Yoomiin si waliin qoosee beeka jechuudhaafi jechuudha. Okay? So yoomiin akkana godhee beekaadhaaf when have I ever jennee sana booddee verb 3 ni raaffatina. Okay? Joked, taken, spoken kan jennu kun verb 3dha. So itti edaanee sana booddee bifa saniin kan haasofnu ta'a jechuudha. It is easy and also it makes your conversation very sweet. Kanaaf yogguu haasoftan baay'ee isinii bareechisa waan ta'eedhaaf akkasii. So barumsi keenya har'aa isa kana fakkaata. When have I ever jenna jechuudha. Comment irratti egaa yoomiin barumsa kee jibbee beeka? Mee jedhaatu naaf barreessaa. Okay? Yoomiin barumsa kee jibbee beeka? So that's it. Kanaaf barumsi keenya har'aa isa kana fakkaata. Viidiyoo itti aanutti immoo egaa kan walitti dhufnu ta'a jechuudha. That's all for today. See you by another video, okay?